Kebor Multimedia Production. Rufe ما فكنا به وانا كان بهيفي اسين توهما ماري وانتي بهيفي وان دبته تمته كابو قباتنا بيانغا تشوف بيجي وان دبته تمته قبا تنا بيانغا هوف بهي تنا اسيني غلو على نغا انغلا كوتا Rufe ماري وان تمته كابو كمان جنة مي مال تمته لفا كابو اسين توهما كوتا Rufe ماري وانتي تمته دبته لفا كابو وان بيتيا وان بيوتيا تيا وان كيريچا قريتيا وان درگگيتي تيا دبچوف بيجي waan dargaggeetti tiyya dubbachuuf bahee tana isinii gala alaala gahaan gala koottaana hin dubbadha moo hin bulfadha maal maarree waan dargaggeetti waan qeerroof qarree tana waan salphaa miti waan hagaan dubbatanii miti waan maraan dubbatanii marana qixxaayee jira hinto wadha jedha kootta dhufe hinto wadhaa keessaa qabdan qabaadha kootta dhufe ammaa hin dubbadha moo hin bulfadha jedha maranaan qixxoofne maarree hin dubbadha wanti dubbadhuufi geessee baasee jira aalima bahee jira aaqila bahee jira qeerrichi dargaggeessi bahee jira dargaggeettiin baatee jirti bakkuma itti dubbatantu bakka akkanaatiin hin dubbadha jettanii yoo araara rabbi fira haa araarsu yoo araara maarri asii kooti takkattiin hin dubbadha jettee jirtii fi yoo araara takkattiin hin bulfadha jettee jirtii fi yoo araara maarri dubbatan dubbiin baati yoo san dubbadha jedhee raayuu qortee asii yoo araara tun hin bulfadha jettee jirtii yoo araara namni naan qixxoofne jedhee jira yoo araara maarri atiin hin dubbadha jette hin dubbattaayyuu araara jalaa yaataayyuu araara kan hin bulfadha jette dubbatan dubbiin baati hin dubbatta ati jalaa naa yaataayyuu araara ati naa dubbattaayyuu araara kennee gori kootta dhufe kennite murtii ata itti jirtan guutee kennee hin qoraa tana isinii galu Ole dhuge alaana gahaan isinii haa galu anaa isinittu kootta dhufe maan naa kaaye waan naa kaaye isintu hima maarree qorxii hin bulfadha jette jalaa yaatii ta hin dubbadha jette itti deemtii naa kaaye hin dubbadha waan dubbatan santu maali kootta dhufe waan qeerroo kiyyaa waan qarree kiyyaa hin dubbadhan jenne isii tanatu dubbi Marre waan qeerroo kiyyaa waan qarree kiyyaa tana dubbadhaa tana isinii galu alaana gahaan galaa koottaa kan dhufe maarree hin dubbadhan jenne maarree wanta dubbadhuu kunooti meeti maarree dubbanne maarree haala biyya keenya keessa jiru waan aadaa teenya keessa hin jirre waan islaamummaa teenya keessa hin jirre faantuttu nutti dhalate isii tana aaqilaan gaahadha isii tana aalimaan gaadha waan biyya teenya keessatti waan dur aadaa keessallee jirre isii tanatu argame dargaggeettitu heeruma dhabe dargaggeessatu fuudha dhabe gabbaratu biyya keessatti humnaa ol tahe warri mataa gurraachaa dargaggeessi as taa'u kun fuudha dhabe dargaggeettiin heeruma dhabde gabbaratu humnaa ol biyyatti tahe isii tan aalimnillee aaqillillee afaan isaaniitiin biyyaa waa jedhanii biyyaa barumsa kennanii biyyaa nagaha kennanii akka karaa nagahaatitti karaa sirriititti karaa aadaatitti karaa amantiitittillee akka gaariitti akka ummanni deebi'u akka gorsanaa kennan isii tana biyya hubachiisuuf isii tanaan bahee jedhe isii tana biyya hanga hadhaa tana isinii galuu isinii gala
Olee dhugee nagahaan alaa isinii haa galu. Anaa isinittu. Kootta. Dhufe. Murti jedhan. Hin caqasa. jettee taayuu muramtee murtiin hamaan biyya haa oolchituyyuu muramte maarree kaleessa waan aadaan tiyya hin qabne waan kaleessa arsoon hin qabne waan kaleessa islaamummaan tiyya hin qabne nabbayeera jetteer taayuu muramte fuudhatu qeerrichatu fuudha dhabe jetteer taayuu muramte qeerrittitu fuudha dhabeera jetteer taayuu muramte maarree qeerricha fuudha dhabeef qeerritti heeruma dhabee tana seeraan dubbattaayyuu muramte ani maare amaanaa si kennataarayyuu muramte aalimman kiyyaaf aqillan kiyya imaamman biyyaati isini kennadhaarayyuu muramte maarree usoo anjiru hambi karaa hin bulini itti ganna buusaa hin dhungadha akkuma jette jedhan san amaanaa si kennataarayyuu muramte maarree imaamni masgiidaallee galtee naa jettaayyuu muramte asitti illee naa jettaayyuu muramte gogoona fuudhe jetteer taayuu muramte maarree gabbaratu kuma dhibba lama gala jetteer taayuu muramte haadha keessa dhiiratu intala fuudha jetteer taayuu muramte dhiiratu intala fuudha jetteer taayuu muramte amma intalatu dhiira fuudhaara jedhanii dhageenyeeyyuu muramte tana jedhuuf yaaneerraayyuu muramte waa amba keessa jirru muruuf yaaneeyyuu muramte gunguma jettani dhufe gungume waan biyya keenyaan tolleen gungumuu fi gungume faantuun biyya keessa hin jirre dhufaartii fi gungume waan an gunguma taaruuf waan ambinatti kennattee waan arsiin nutti himattee waan biyya keessa jirtu aalimaan gahachuu fi gungume amaanaa baadhee dhufee si kennadhaaraa fi gungume na dhageettaa fi gungume akkuma asii dubbatan qarree keeyyatu fuudha dhabee fi gungume qeerrititiyya heeruma dhabee fi gungume maaltu kana fidee naa laallattaa fi gungume hiyyeessi akkara namni kamuu aadaan illee qur'aana jala gadi bultii gongume amantaa keenya lubbuu keenya oli jaalannaa gongume garuu aadaallee akka foon keenyaatti ofi qabannee jaalannaa fi gongume aadaa fi amantiin bakka itti wal dhabdu abdi malee waliin faallessitu gongume garuu ta'amma bara kana nu keessa bahaatu lachuu keessa hin jirtuu fi gongume aalimatu naa qabattaa fi gongume aaqilan naa qabattaa fi gongume uffatan taaneet uffata maaraa fi gongume kana dur cidha yoo godhatan akka qaba bara kana homoommata qaba haaru shamaraa gongume shamaratu mana nama fidaaraa gongume shari'aa keessa jirti itti naa laaltaa fi tana naa dubbatta mana amantaatiin naa galtee itti naa laaltaa fi gongume mana manattiin naa galattaa fi gongume bakka kanattu bakka amaanaa isinii kennatanii fi gongume waa beenne illee gungumaan jirru waan argine dubbataarra waan qabatamaa argine dubbataarra gungume gabbarti haati dhugaa haadhaa haa baddu jedhaan jirru gungume haati takkatti malee dhibbiin jirtu gungume bidiribsiin 40 birreen qarshii 200 shari'aa keessa illee ka jirtuu fi itti nu laaltaa aaluma itti naa himtaa fi gungume yoo ta'an baallee hin jirtu akka gaafannetti illee gungume tanatu uffata akka malee toofaara dargaggeessa kiyyatu bakka hin taane oolaaraa fi gungume maaltu bakka hin taane isa oolchaaraa gungume mana amantaa oolaan jiru gungume abbaa ajajamaan jiru gungume nama maraa tana garaa naa buutaanii fi gungume naa qabattaa fi amaanaa nu kenna isinif fidannee nama gugurdaa kennataarraa fi gungume ummata gugurdaa afoo dhaabanneerraa nu gungume nuuf kolchitanii gungume illee bu'e jetteer taayuu muramte amma rabbi dhugaa haa muruyyuu muramte ulfinni haadhaaf abbaa hin banne jedheeraayyuu muramte hadhallee gati jedhaan jiruyyuu muramte dargaggeessa fuudha dhabe jedheeraayyuu muramte diddu nyaadhu jaalattu nyaadhu diddiniti jedhanii saniif iyyuu muramte gunguma jettani ani gungumni hamaan amba haa dhabu ani gungume ulfinni ardaa haa dhabamu jedhaan jiruufi ani gungume ulfinni gosaa haa dhabamu jedhaan jiruufi ani gungume ulfinni ardaaf gosaa intaltummaan heerumtee bakka geettee ilmaan hortee zarii isaanii badhisuufi ani gungume ulfinni kana caaluun jiruufi ani gungume haadhaaf abbaalleen eessunnillee abbeeraalleen ulfinna qabdiifi ani gungume ulfinna kanatu daangaa baheefi ani gungume dargaggeessi fuudha dhabaaraafi ani gungume ilma gudeedaatu dhabamaaraafi ani gungume tanaafi ani gungume amaanaa isini kennataaraafi ani gungume qarallee hin dubbannee fi miti dubbataan jirtanii fi miti ammallee irruma deebi'ee jabeeffatuuf ani gungume aalimmaniif aaqillan
daa'iiwwan iyyuu hin dhiifne qarallee ima iyyaartanii bakka geettaniif bakka deemtanii iyyaatuma jirtanii qarallee dhiiftanii fi miti isinirra beeknaa fi miti hin dagattanii fi miti hin wallaaltanii fi miti irruma deebine isinit jabeeffataarraa fi ani gungume illee bu'ellee. Jetteertaayyuu muramtee gungumni keessa murtii fakkaataayyuu muramtee akkana dubbatanii akkana deemanii jedhaniiyyuu muramtee maarree isin haawuleen tiyya aalimman kiyya aagillan kiyya ustaazoleen tiyya maarree dargaggeessa fuudha dhabee dargaggeetti fuudhee dhabee lafan keettanii galtanii naalaaltanii fiiyyuu muramtee anamma hin jirtii fi miti hin jirraa bakka jedhan sanii fi muramte gungumee roobuu waaqaa kawaa jedhu nama jedhanii fi gungumni hamaan hambahaa dhabu jedhanii jiranii fi gungumee dubbiin haftee fi miti hafnee dubbatan jedhanii fi ani gungumee aadaa teenna keessatti waan amantii teenna keessatti illee takkaa argineen beeynetu dhalataa jiraa fi isinitti gungumee faantuu jedhantu bahee jiraa fi isinitti gungume aadaa yoo deeman hamoommota gadaa kanaa dubartiitu hamoommota bayaa jiraa fi isinitti gungume beelloo jedhanii waan qaayidaa isaan beeynetu biyya keessa deemaa jiraa fi isinitti gungume tana biyyarraa nu hayyiftanii fi isinitti gungume isin irra beeynaa fi miti ija teessan irraallee nu hambiftanii fi isinitti gungume waan tana aalimni bakka geettanitti guyyaa har'aa sagantaa kanarratti illee akka gaariitti akka nu dabarsitan barbaannaa fi isinitti gungume gabbarri akkuma dubbatamee jiru humnaa ol bahee jira jedhanii jiranii fi isinitti gungume isiitan abbaan murtii illee murtiin tarabbii aalamaatii fi isinitti gungume nu waa beeynaa fi jirraa fi waa beeynaa fi isinitti gungume isiitan gadi qabanii nu dubbatanii waa nuun jedhanii fi isinitti gungumellee gad jetteertaayyuu muramte gungumuu mishaa jetteeyyuu muramte amma sa'aatii hin qabuyyuu muramte kana aalimman kiyya kennadhee irraa bu'aayyuu muramte amma kana naa laalaniyyuu asitti illee naa laalaniyyuu muramte galanii illee naa laalaniyyuu muramte yoo danda'ame naa oolchaniyyuu muramte kennee qori. Kebor Multimedia Production.